Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Network. Kun torbaanitti yeroo tokko karaa Oborraa Global Networkiin kan isin bira gahu qophii gola seenaati. Gola seenaa keenya har'aa keessatti seenaa gooticha Oromoo Ibsaa Dagaa kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Jaal Ibsaa Dagaa maqaan dhaloota isaa Toofiqaa Mahammad jedhama. Jaalli kun dhalate godina Harargee Bahaa aanaa Oggoloo Odaa Araddaa Bareedaa Leencaa bakka jedhamtutti. Abbaa isaa Ahmad Mahammadii fi harmee isaa Qamaroo Alishoorraa bara 1968 dhalate. Jaal Ibsaa Dagaa gootota Oromoon ittiin boonu keessaa nama tokkodha. Jaal Ibsaa Dagaa akkuma dhalatee guddateen roorroo diinaa dadhabachuurraa kan ka'e bara 1986 qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamutti makame. Jaalli kun akkuma qabsootti dabalameen leenjii gahaa erga fudhateen booda humna jajjabee buttaa saglaffaa keessatti ramadame. Bara 1991 ajajaa muraasaa ta'uun osoo lolchiisaa jiru baruma kana keessa Harargee Lixaa keessa magaalaa Dagaagaatti dhawamee madaa'e. Achi booda baruma kana mootummaan abbaa irree Dargiitis kufe. Innis ajajaa buttaa humna jajjabee ta'uun bakka adda addaatti seenaa gootummaa hedduu hojjete. Keessattuu lola yeroo san mootummaa Dargii keessaa fi kan kana fakkaatan kanneen akka lola Soogiddaa, lola Bosoosoo fi kan kana fakkaatan keessatti maqaan isaa yeroo hedduu wajjin qaba. Jaalli kun ammas bara 1992 qoma irra madaawee sababa kanaan gara dudduubee dhaabaatti dabarfame. Hanga bara 1993 ABO'n chaartara keessaa bahutti dudduubee dhaabaa ture. Yeroon kun yeroo ABO'n diigamuu irraa of ittisaa jiru ture. Bara 1993 erga ABO'n chaartaraa bahee booda maqaan Ibsaa Dagaa uummata biratti beekamoo bira dabree maqaa jaala kanaan waraanni wayyaanee ittiin wal abaaru yookiin ittiin wal sodaachisu ture. Erga waraanni bilisummaa Oromoo kaan kufee kaan harka diinaa bu'ee booda ABO'n bara 1993 bakka laga Galaay hora Aannonetti abbaa Sayilee humna jajjabee ta'uun filatte. Jaal Gaaddisaa Dagaa bakka inni hin jirretti itti aanaa abbaa Sayilee ta'uun filatte. Baruma kana keessa Ibsaan waraana isaa Sayilee takkaan bakka kanaa ka'ee Dadar laga Kiyyoo bakka jaamu dhaqa. Jaalli itti aanaan isaa laga Kiyyoo kana waan argamuuf asitti wal qunnamee diina oliif gad deebisuun dhukka irraa kaasanii namoota hedduu irraa ajjeesuun qawwee garaagaraa irraa hiikkatanii tanafte gara Dadar baqachiisan. Kana booda Ibsaan humna dudduubee tan zoonii gidduu aanaa Malkaa Balloo naannoo Qommootoo jedhamtu turte qunnamuuf osoo deemuu bakka Jalloo Araddaa Ejeree jedhamtutti wayyaaneen dudduubee isaa dhahuuf deemtu. Laf qonnaa tan bishingaa bosonaa fakkaate keessatti hattee hidhanii fi waraanni wayyaanee ibjidduu busanii rasaasa akka roobaa itti roobsan. Nama afur irraa booji'ee meeshaalee waraanaa kan akka girnoof kilaashii fi boombii waliin booji'ee qabeenya qabsoo taasisee ture. Waraanni wayyaanee kan hafe baqatanii burqaa saawwaatti galan. Baruma kana keessa aanaa Goloo Odaa bakka Bareedaa Leencaa jedhamtutti lola waraana wayyaanee waliin godhe irratti diina 5 fi ajajaa waraanaa diinaa madduu godhee booji'e. Baruma kana keessa aanaa Goloo Odaa bakka Bareedaa Leencaa jedhamtutti lola waraana wayyaanee waliin taasiseen diina 5 fi ajajaa waraanaa diinaa madoo godhee ajajaa waraana diinoo madoo waan ta'eef rasaasa irra kaa'ee uummatatti godhee hanga magaalaa Burqaa Tirkiraatti meeshaa waraanaa fichisiisaa ture. Kana booda jaalli kun Gogoo bakka Kuntaayyuu jedhamtutti maadhee isaa dhangalaafatee naannoo saniis yeroo tokkoof ture. Waraana jajjabii muraasa hafe cinaa hoogganaa biraa lakkisee Sayilii tokko Ibsaa Dagaa jalatti ijaarratee yeroo sanirraa kaasee waraanni Ibsaa Dagaa injifannoo galmeessuu qofa osoo hin taane humna furtuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun milkaa'e. Maqaan Ibsaa Dagaa bakka iyyuu dhagahamuu eegale. Jaal Ibsaa Dagaa nama seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif Harargee Lixaa Bookee bakka
Diidami jaarraadaa jibbichaa jedhamutti waraana wayyaanee boojee uummatatti agarsiisaa ture. Haalli Ibsaa Dagaa kun hedduu waan wayyaanee sodaachisee dhufeef bara 1994 ajajaan wiirtuu basaasa wayyaanee teessoo magaalaa Ciroo godhate bobbaa waraana Jaal Ibsaa Dagaa hordofuu eegale. Baruma kana keessa jechuun bara 1994 Jaal Ibsaan naannoo dhaloota isaa aanaa Goloo Odaa Bareedaa Leencaa dhufee yeroo achi dhufu gocha suukanneessaa dhala namaa irratti hojjetu mootummaa fi waraanni wayyaanee uummata keenya irratti raawwataa jiru kan akka shamarran qarree haadhaa fi abbaa duratti gudeeduu, jaartii namaa jaarsa duratti gudeeduu, qabeenya uummataa saamuu, horii uummataa qalachuu fi kan kana fakkaatan dhagahee baay'ee dallan. Dehnee dhahuu qabna jechuun dirqama fudhatee laga Majoo bakka Malkaa Amaaraa jedhamtu dhaqe. Achitti waraana wayyaaneetii fi waraana bilisummaa Oromoo kan Ibsaa Dagaatiin hoogganamu jidduutti godhameen lola naannoo sa'aa tokkoof gaggeeffameen waraanni wayyaanee irraa namni 8, waraana adda bilisummaa Oromoo irraa immoo namni 2 battalumatti wareegamu. Sana booda akka hin beekamnetti erga lolli kun xumurame booda madoon diinaa tan waraanne isaanii biraa baqatee daggala keessa teessu waraantuun Jaal Ibsaa waraante. Jaalli kunis yeroo san ni madaa'e. Madoo isaanii waraanni bilisummaa Oromoo achirraa fuudhanii deemaniin. Sana booda akka hin beekamnetti erga lolli kun xumurame booda madoon diinaa tan waraanni isaanii biraa baqatte daggala keessa teessu waraantuun Jaal Ibsaa waraante. Jaalli kunis yeroo san ni madaa'e. Madoon isaanii waraanni bilisummaa Oromoo achirraa fuudhanii deemaniin. Hawwii saba koon dhugoomsa jedhee osoo warraaquu wareegame. Guyyaa san hawwiin guddaan waraana wayyaanee reebka Ibsaa Dagaa uummatatti agarsiisanii uummata abdii kutachiisuuf ture. Garuu waraanni Jaal Ibsaa Dagaa reebka isaa fuudhanii waan deemaniif yaadni wayyaanee hin milkoofneef. Yeroo san hooggantoonni dhaabichaa du'a Jaal Ibsaa Dagaa ejjitumaan qabachuudhaan Gaaddisaa Dagaa bakka buufatan. Kana booda Gaaddisaa Dagaa Ibsaa Dagaatti jijjiirame kan jedhuun Ibsaa Dagaatu Gaaddisaa Dagaatti maqaa jijjiirrate jechuun akka ololli kun wayyaanee biratti illee fudhatama argatu taasifame. Yeroo san hooggantoonni dhaabichaa du'a Jaal Ibsaa Dagaa ejjitumaan qabachuudhaan Ibsaa Dagaa bakka buufatan. Kana booda Gaaddisaa Dagaa Ibsaa Dagaatti jijjiirame kan jedhuun Ibsaa Dagaatu Gaaddisaa Dagaatti maqaa jijjiirrate kan jedhuun ololli kun wayyaanee biratti illee fudhatama akka argatu taasifame. Wayyaaneenis kana kan jechuu dandeesseef tooftaan Ibsaa Dagaatii fi kan Gaaddisaa Dagaa tokko ture. Goota onnee qeerransaa leenca ija barbadaa seenaan bara baraan si yaadata. Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa. Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa.